Ayyaa akkam jirtan naguma yoo yaa jenne nageenyi isin badhaadha. Maqaan kiyya Abdurrahman Ibrahim waldaa ogeessota fayyaa Oromoo kan idil addunyaa irraati. Har'a wanni ana asitti argameef gabaabumaan waa'ee talaallii COVID isa haarayaa kan 2023-2024 dhaaf bahe kana irraa wal yaadachiisumaa fi talaalliin bahe kana eenyutti fudhachuu danda'a, akkamiin fudhachuu danda'anii, faayidaan isaa maali, waanuma jedhu irraa wal haasawaa fi dhuguma namni yeroo amma kanatti waa'ee COVID hedduu dhaga'ullee hin barbaadanii ta'ullee garuu wal yaadachiisuun dirqama kennaa akka ogeessa fayyaallee waan taaneef waan namni keessa jirullee dhibeen kun maal akka fakkaatullee argaallee jirra. Dhibeen COVID bara December 2019 dhufullee namni hedduun Ameerikaa keessatti miiliyoona ol lubbuun isaanii dabree jira sababa COVID kanaan. Addunyaa irratti akka waliigalaatti namni hedduun akka lubbuun isaanii dhabame waan yaadatamu fagoollee miti wanni sun. So ammallee ammoo dhibeen kun guutuma guututti hin banne. Dhibeen COVID ammas Ameerikaa keessatti kan argaa jirru lakkoofsi namni dhibee kanaan qabamee hospitaal seenaa jiru guddachuu jira, ol ka'aa jira. Kan jechuun maalidha wanni inni mul'isaa jiru akka jalqabaa 2019, 2020, 2021 akkas ta'ullee baatu haga amma namni dhibee kanaan lubbuun isaanii dhabamaa jira. Namni dhibee COVIDdhaan dhukkubsatanii hospitaal seenaa jiran. Kanaafuu nuyi haga dandeenyu dhibee kanarraati akkamiin akka of ittisuu danda'an yookiin ammoo yoo dhibee kanaan qabaman akkamiin akka dhibeen kun namaa laaffattu duratti wanta amma ofirraa prevention kan jedhamu sun irratti wanta jiru talaallii jirutti fayyadamuun hedduu barbaachisaa. Akkuma yaadatamu Septemberii 12 CDC'n as Americaatti Center for Disease Control and Prevention kan Ameerikaa talaallii COVID isa haarayaa monovalent kan jedhamu, bivalent miti inni kun, monovalent kan jedhamu kan Pfizerii fi kan Moderna eeyyamamee akka namaaf kennamu eeyyamanii jiranii. Akkuma kanaan duraallee beeknu talaalliin flu vaccine yookaan flu shot kan jedhamu amataadhaan namaa kennamaa jira. Talaalliin COVIDiinis akkasuma ta'uudhaaf deema. Amma talaallii haarayaa bahe kanaan dura akkuma yaadatamu Modernaa yoo fudhatan taate tokkoffaa fudhatanii lammaffaa fudhatanii achiin duubatti booster jedhanii ammallee bivalent jedhanii boosterrii biraa bahee ture. Amma ammoo kabayi kun booster osoo hin ta'in monovalentuma akka amataadhaan kennamuu fi kan inni jedhamu 2023-2024 version haaraa kabayi kana namni fudhachuu danda'u ijoollee umriin isaanii ji'a ol namni ta'e hundinuu talaallii haaraa kan fudhachuu danda'an. Akki ammoo talaallii kan namni hundinuu fudhachuu danda'u doozii hagam fudhatanii hagamiin barbaachisaa waan jedhu namni kanaan dura ammoo fudhachuu ni danda'a waan jedhu irraa xiqqoo wal yaadachiisumaa fi namni kanaan dura yoo talaallii fudhatanillee kan fudhachuu baatanillee yoo taate ijoolleen umriin isaanii ji'a ol ta'e yoo kanaan dura talaallii takka illee hin fudhatin yoo amma immoo haaraa kana fudhatan taate Moderna yoo taate doozii 2 fudhachuu qabanii, yoo Pfizerii taate ammoo doozii 3 fudhachuu qabanii. Kun ijoolleen umriin isaanii ji'a haga amata 4 ta'an qofa kan jechaa jiru. Namni achiin boodatti ammoo umriin isaanii amata 5 ol ta'e yoo kanaan dura takka illee hin fudhatin amma yoo jalqaba yoo taate isuma takka qofa fudhatanii jechuudha. Moderna yoo taate takka, Pfizerii yoo taate takkuma fudhatan. Ammoo ijoolleen umriin isaanii ji'a haga amata 4 jiran yoo kanaan dura hin fudhatanillee yoo kanaan dura talaallii takka illee ka COVID hin fudhatin taate Moderna 2, Pfizerii 3 fudhatan. Amata 5 ol yoo ta'e ammoo kanaan dura yoo fudhachuu baatanillee doozuma tokko qofaaf namaaf kennama. Wanni biraa special consideration kan jiru namni immunocompromised ta'e, namni immunitiin isaanii xiqqaate jechuun dhibee kaanserii fa'aa qabanii, dhibee biraatiin namni qaqqabaman kan immunity isaanii gabbu'e warri transplant fa'aa godhatan doozii dabalataa argachuu ni danda'anii. Sun ammoo hakima wajjiidhaan haasa'uun hedduu barbaachisaa. Namni kamiiyyuu fakkeenyaaf talaallii duraanii ji'a 2 duraatti yoo kan fudhatan taate
isa haaraa kan har'a fudhachuu hin danda'an. At least talaallii dhuma ka COVID yoo fudhatan ji'a 2 eeguu qaban talaallii haaraa kana fudhachuudhaaf. Inni haaraawni kun ammoo akka duraanii kan bakkuma hunda deemanii tolaan yookaan ammoo firiidhaan hin argatanii. Akki namni argachuu danda'uun akka lama namni inshuraansii qabu inshuraansii isaa qabatee kilinika yookaan faarmaasii deemee akkasiin talaallii kan argachuu danda'a. Namni ammoo talaallii inshuraansii hin qabne bakka hunda osoo hin ta'in bakka isaan deemuu danda'anitti jira. Bakka akkasii deemanii fakkeenyaaf ayoopan namoota inshuraansii hin qabneef ni kennanii sun irratti dalagaa jirra amma. So bakka akkasii deemanii namni inshuraansii hin qabne fudhachuu ni danda'a jechuudha. So karaa kan lamaanidhaan at least yoo akkam xiqqaate tokko ka kennamu dooziin amataadhaan akkuma flu vaaksiinii amataan fudhannu sun kan covidis talaalliin akkasuma ta'uuf deema amataatti yeruma takka fudhachuuf deemna jechuudha. Faayidaan talaallii covid akkuma beekamu wanni inni nama gargaaru akka dhibeen kun nama qabattu namarraa dhowwuu osoo hin ta'in yoo talaallii kan fudhanne yoo dhibee kanaan qabamne dhibeen sun nutti hin jabaattu. Carraan hospitaala seennee hospitaala ciisnullee hin xiqqaatti. Du'a rabbumatti dhowwa ta'ullee garuu du'aatillee hin xiqqeessiti. So faayidaan isii hedduu guddoodha. Kanaafuu faayidaa kan laalanii namni primary clinicii keessan access familiin kennaa jirti yeroo ammaa kanatti bakka klinikii keessanitti deemtanii talaallii kan fudhachuu ni dandeettanii dhaamsi kenna. Akkasii yoo gaafii qabaattan ergaalee nu barreessuullee ni dandeettanii dhaabbatii keenya ayoopan International Home Health Professional Association deebii waa'ee talaallii COVID kanarraa namni qabu isinii deebisuudhaaf qophiidha. Akkasii nulleen ammoo talaallii kan kennu yoo jalqabnu eessatti akka kennan uummataallee ni beeksisna. Kanaafuu talaallii haaraa kan namni kamuu umriin isaanii ji'a 6 ol ka ta'e please fudhadhaa. Akkuma jenne hedduu nama gargaara. Akkasii waan nu dhageeffattaniif daawwattaniif hedduu galatooma isin jenna. Nagaatti.